Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa irraa kan asirratti wantoota sagantaalee ammaa duraa irratti dubbachaa turre sun gabaabsinee samaraa gurguraa fi yaallaa wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jenna. Sagantaaleen keenya kunis jijjiirama qubeeleen jechoota Ingiliffaa keessatti qaban sun irratti bu'uura kan qophaa'e. Akkaataa kunuunsi itti jijjiiramu fi sababa inni jijjiiramu sun maal akka ta'e hubachuun barbaachisaa waan ta'eef saganticha kana eegalee sagantaa akka jaallatanii irratti galu. Inni dura qubee A irraa eegallu Ingiliffaa keessatti qubee A kana akkuma qubee lakkoofnuu A jennee eegalla. A, B, C, D jennee lakkoofna. Dubbisuu keessatti immoo yookaan jechoota keessatti yeroo inni A afaan Oromoo ta'ee dubbifamu agarra. Yeroo inni A afaan Oromoo ta'ee dubbifamu agarra. Yeroo immoo inni O afaan Oromoo ta'ee dubbifamu agarra jechuudha. Yeroo kam akkas ta'a hajummaa waliin ilaallu. Yeroo inni akkuma afaan Oromoo A ta'ee dubbifamu yoo qubeen A kuni dubbifamaa tokkoon hordofame dubbifamaa tokkicha kan qubee laa hin ta'in ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf at jechuudha keessatti dubbifamaa tokkotu A kana hordofee jira tokkichis qubee laadhaa miti innis taa'aadha jechuudha. At jechoota akka kaar, kaat, maat hunda yoo fudhanne qubeen dubbifamaan qubee A kanatti aanee jiru qubee laadhaa miti jechoota akkasii hunda keessatti qubeen Aan kun Ingiliffaa keessatti akkuma qubee A afaan Oromoo jechuudha. Inni lammaffaadha yeroo akkamii kan qubeen Aan kun jechoota Ingiliffaa keessatti akka A ta'ee hajuu ilaalaa jechuudha. Jechoota keessatti yoo dubbifamaan qubee A kanatti aanee jiru hallaa hin ta'in duubaan dubbifamaa qubee A kanatti aanee jiru hallaa hin ta'in kana duubaan dubbachiiftuun I yookaan dubbachiiftuun A afaan Oromoo jiraatte Aan kun akkuma A'tti jechuudha. A kana akkuma A afaan Oromootti dubbifnaa jechuudha. Fakkeenyaaf jecha meek fudhannoo ta'e A duubaan kan jiru dubbifamaa kaadha kan kunis laadhaa miti. Dubbachiiftuu I taateetu duubaan jira. Jecha kana hunda keessatti Aan kun akkuma afaan Oromootti dubbifamaa jechuudha. Share, take jechoota kana hunda fakkeenyaaf fudhannee ilaaluu dandeenya. Jechoota kana hunda keessatti Aan kun akkuma A'tti ta'ee dubbifamaa jechuudha. Inni sadeessadha yeroo akkamii qubeen Aan kun jechoota Ingiliffaa akka qubee O afaan Oromootti dubbifamu kan jiru yoo ta'e qubeen Aan kun jechoota Ingiliffaa keessatti yoo qubee laadhaan hordofamee jiraate yookaan yoo qubeen laa qubee A kana duubaan jiraate jechoota Ingiliffaa keessatti qubeen Aan kun akka qubee O afaan Oromootti dubbifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan laallu ta'e jechoota akka all, tall, wall, walk, always, alright jechuun hunda keessatti qubee A kanatti aanee kan jiru qubee dubbifamaa laadhaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa laan kun immoo qubee A kanatti aanee jiraachuun isaa qubeen Aan kun jechoota Ingiliffaa keessatti akkuma qubee afaan Oromoo O ta'ee akka dubbifamu godha jechuudha. Waan qubee aadaa kana fakkaata. Hara qubee caatti fate gurgurate immoo qubeen caan kun Ingiliffaa C jenneetu maqaa kaa'ama gaafa qubee lakkoofnu. Jechoota keessatti garuu yeroo akka kaatti dubbisuu qabna yeroo akka qubee saatti dubbisuu qabna jechuudha. Yeroo akkamii kan akka qubee saatti dubbisnu yeroo akkamii kan akka qubee gaatti dubbisnu fayyadu sun immoo waliin ilaallu ta'a. Qubeelee jiran keessaa qubeen sadii yoo qubee caa kanatti aananii jiraatan qubeen caan kun akka qubee saatti dubbifamaa jechuudha Ingiliffaa keessatti. Qubeeleen sadeen sun qubeetanii kan jiru yoo ta'e kan jennu yoo ta'e qubee A
afaan Oromoo, I afaan Oromoodha. Fi yaa afaan Oromoo yookaan Ingiliffaadhaan E, I, and Y. Qubeeleen sadeen kun itti aananii jiraannan jecha kamiyyuu keessatti qubeen caan kun akka qubee isaatti dubbisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu yoo ta'e jechoota akka saayibar yoo keessatti qubee caa kanatti aanee kan jiru maali? Yaadha. Yaan itti aanee jiraachuun kun qubee isaa kana qubee caa kana akka qubee isaatti akka dubbisnu godhaa jechuudha. Seentimeetira jechuun yoo keessatti qubee dheeraatu itti aanee jira. Yookaan I Ingiliffaadha jechuudha. Qubeelee sadii irra beekna sun keessaa ishii takka seentimeetira jechuun yoo keessatti qubee I kun qubee caa kana duubaan aantee jiraachuun ishii qubeen caan kun akka qubee isaatti akka dubbamu taasisaa jechuudha. Inni biraa jechuma sigaareet jiru yoo fudhanne sigaareet jechuun yoo keessatti qubee caa kana duubaan kan jiru qubee I'dha afaan Oromootiin yookaan I Ingiliffaadhaan jennu sani. Qubeen kun qubee caa kana duubaan jiraachuun isaa qubeen caan kun jechoota Ingiliffaa kamiyyuu keessatti akka qubee isaatti akka dubbamudha jechuudha. Qubeelee sadeen nama maqaa kaafne kana ala qubeen biraa hundi itti aananii jiraanna. Qubeen caan kun jecha Ingiliffaa kamiyyuu keessatti akka qubee kaatti kan lakkaa'amu ta'a jechuudha. Yookaan kan dubbifamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kaara jechuun keessatti qubee caa kanatti aanee kan jiru qubee A'dha. Qubee sadeen irra beelasuun keessaa addaa jechuudha. Cat, cow jechuun hunda keessatti cold, common, coca. Kabira yoo ta'e jechoota kana hunda keessatti qubeen caan kun akka qubee kaati. Maaliif qubeen isitti aanee jiru kun hundi qubeelee sadeen reefu maqaa kaa'ame sun I'dhaa fi yaa sanirraa adda waan ta'eef jecha Ingiliffaa hunda keessatti qubeen caan kun akka qubee kaatti akka dubbamu gargaara jechuudha. Inni biraa qubee gaadhaadha. Qubeen gaan kunis ABCD mul'isee lafa kunuunsanu ABCD keessatti gaala kun G inni maqaa kaa'ana. Maaliif G immoo gaadha? Jechoota keessatti garuu bifa lamaan dubbifama. Bifti lameen takka akka gaatti takka immoo akka jaatti. Yeroo akkamii akka jaatti kan dubbifamu kan bifa isaa isa jijjiirsisee jaa isa taasisuun qubeelee kamii eenyuu ta'e immoo akkuma qubee caa keessatti ilaallatu qubeeleen sadeen qubeen caan jechoota Ingiliffaa akka qubee isaatti dubbifaman gootisuun I'dhaa fi yaa jechuudha. Qubeeleen sadeen sun gaafa kana duubaan aananii jiraannan qubeen gaan jechoota Ingiliffaa hunda keessatti akka qubee jaatti dubbifama jechuudha. Fakkeenyaaf jecha jiimnaastik tokko fudhannu yoo ta'e jiimnaastik gaa duubaan aanee akka jiru yaadha. Yaan kun itti aanee jiraachuun isaa qubeen gaan kun Ingiliffaatti akka qubee jaatti akka dubbifamu godha jechuudha. Jeneraal jechuun tokko fudhannu yoo ta'e qubee I'dhaatu itti aanee jira. Afaan Oromootiin itti aanee jira jechuudha. Qubeen E'n kun gaafa duubaan aantee jiraannan jechoota Ingiliffaa kamuu keessatti qubeen gaan kun akka qubee jaatti dubbifama jechuudha. Inni biraa jecha jiraaf fudhannu jechuun jechoonni akkasii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf tokko fudhachuu jira. Jechoonni akkasii baay'ee jiru isinis fudhatanii ilaaluu dandeessan. Jecha jiraaf kan fudhannu yoo ta'e qubee gaafa duubaan aanee akka jiru qubee I'dha afaan Oromootiin yookaan I Ingiliffaan jennu sani. Qubeen I kun gaa duubaan aanee jiraachuun isaa qubeen gaan kun Ingiliffaa keessatti jechoota Ingiliffaa keessatti akka qubee jaatti akka dubbifamu godha jechuudha. Inni biraa qubee I afaan Oromoo kana dubbachuutti kun Ingiliffaa keessatti bifa lama yeroo inni maqaa yaamamu ni agarra. Jechoota Ingiliffaa keessatti yeroo dubbifamu bifa lamaanii dubbifamaa jira jechuudha. Qubee Ingiliffaa keessatti gaafa lakkaa'amu I jennee maqaa kaa'amna. Jechoota keessatti garuu yeroo
i afaan oromoo ta'ee dubbifamuu qaba. Yeroo immoo I akkuma qubee keessatti lakkaa'amu san I ta'ee dubbifamuu qaba jechuudha. Yeroo kamii kan I ta'u, yeroo kamii kan I ta'u kan ibsu yoo ilaalle immoo yeroon I ta'ee dubbifamu akkuma afaan oromoo I ta'ee dubbifamu san yoo qubee I kana duubaan dubbifamaan tokko qofti jiraatee ta'a jechuudha. Dubbifamaan tokko qofti itti aanee jiraannaan yookaan dubbifamaan lama adda addaa yookaan hawwisa tokko itti aanee jiraannaan kan dubbachiituun bira duubaan hin jirre qubeen I kun akkuma I afaan oromoo dubbifamaa jechuudha. Ingiliffaa jechuudha. Fakkeenyaaf sit, hit, beat dubbifamaa tokko tokko duubaan jira. Gives free energy, gives free energy jechuun gives hajji yoo birannaa ta'e qubee dubbachiiftuu kana duubaanii bii lamaatu dabaltee jira. Tokko ta'es lama ta'es qubeen dubbifamaan lama itti aanee qubee kana duubaan jiraannaan Ingiliffaa keessatti jechoota Ingiliffaa keessatti qubeen I kun akkuma afaan oromootti I ta'ee dubbifamaa jechuudha. Jechoota biraa keessatti yookaan haala biraatiin qubeen kun akka qubee I akkuma qubee gisee lakkoofnu maqaa yaamnu san I jennee dubbisnaa jechuudha. Jechoota kam keessatti fakkeenyaaf yoo qubeen I kun dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu afaan oromoo kanaan hordofee jiraate jechuudha. Dubbifamaa qubee I kanatti aanee jiru kana duubaan dubbachiiftuun biraa I yoo jiraatte yookaan afaan oromoo yoo jiraate qubeen I kun akka I jechoota hunda keessatti akkuma I dubbifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf bite, kite, sight jechuun fayyatti fire jechuun hunda keessa yoo danda'e dubbifamaa isatti aanee jiru boodaan dubbifamaa qubee I kanatti aanee jiru boodaan fayyadu qubee dubbachiiftuu I'dha. Qubeen sun jiraachuun isii dubbifamaa kana duubaan qubeen kun jiraachuun isii qubeen I kun akka I ta'ee akka dubbifamu godha jechuudha jechoota keessatti. Inni biraa qubee U afaan oromoo kana qubeen U afaan oromoo kunis Ingiliffaa keessatti yeroo inni bifa lamaffaan dubbifamu agarra. Bifni takka akkuma afaan oromootti akka afaan oromootti kan dubbifamu agarra. Yeroo biraa akka U'tti U akkuma gisee qubee keessa lakkoofnu U inni maqaa yaamnu sanatti jechoota keessatti gaafa keessatti dubbifamu qaba. Gaafa immoo akka qubee A'tti dubbifamu qaba. Yeroo inni akka A ta'ee dubbifamu suni yoo dubbifamaan tokko yookaan lama walitti aanee qubee U kana duubaan jiraate yookaan qubee U kana aanee jiraate jechoota hunda keessatti qubee U kun akka qubee A afaan oromoo dubbifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf umbrella jechuun dabalallee qubeen U suni dubbifamaa lama afaan adda addaatiin hordofamee waan jiruuf akka qubee A afaan oromoo dubbifamaa jechuudha. Dubbifamaa tokko qofti yoo itti aanee dhufes akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf run, burn, shut jechuun hunda keessatti qubeen U kun akka qubee A afaan oromootti dubbifamaa jechuudha. Yoo immoo dubbifamaa qubee U kanatti aanee jiru kana duubaan dubbachiiftuun biraa jiraatte qubeen U kun akka U itti dubbifamaa jechuudha. Akkuma qubee gisee lakkoofnu U jennee yaamnu itti yaamnu. Fakkeenyaaf unit dubbifamaan qubee U ta'anii jiru jecha kana keessatti qubeen Naadha. Isa duubaan immoo dubbachiiftuu I'dha jira. I'in sun jiraachuun dubbifamaa kana duubaan I'in sun jiraachuun qubeen U kun akka U'tti akka dubbifamu nu gargaara jechuudha. Unit, unite, university, universal jechoota baay'ee jira. Isinis kaaftanii ilaaluu dandeessanii. Kanaa jechuudha. Kanaafuu sagantaan hanga ammaatti qopheessaa turre gabaabinaan gaafa hojjechuuf kana fakkaata. Sagantaa biraatiin walitti deebina. Hangasittuu immoo viidiyoo kana like, share, comment, subscribe godhuu akka hin dagatinne isinitti dhaamna. Nagaan nuuf tura.